Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtanii nagaa fayyaa keessanii jirtanii baga naaf jiraattanii akkam warreen ciilaana koo jalatti argamtanillee baga naaf jiraattanii isiniin jaa. Andanaw salamnaw ሁሉም ደግ ነው። Kota anak pun seninja, baga nagaan naftani, baga nagaan wedeni seninja. Warren Cina aku jalati argam tahun dimu, welcome seninja injra. Baga nagaan naftani, nagaan punja. Baga nagaan ukti, baga nagaan kutu, mungkin ada nama tash, mungkin ada nama tu. Warren Cina lagi ni kan apa ratatan. Islam nugoda warri namo mati nuftatan share koda like akagotan abdi kamna galatoma ulfadan seninja bagana afjirat tadi trachun waan guddaadha karaalee ittiin ergaa ittiin dabarfatan keessaa yuutuubarii isa tokko natti fakkaate abbaa hojjechuu beekuuf jechuudha. YouTubein wanti guddaan YouTubein wanti ofirraa eegan copyright ofirraa eega. Copyrightiin yoo sitti ergamte ati akka nama waajiratti kasasamaa jirudha. Kisiin kee achitees jechuudha. Maaliifi si kasasuu danda'u. Akka seeraatitti seera YouTube'itti namni tokko yoo copyright sadi qabaate daftee firraa haquu qabda. Sangaltee firraa ita beektaa karaa YouTube studio kan jedhamu galtee namoonni hin beeknes fakkeenyaaf nama beeku gaafattanii haala akkasiitiin karaa YouTube studiotiin galtanii isniinuu si ajajaa achiin galtanii ofirraa haquu dandeessanii warreen fakkeenyaaf sirboota namoota jajjabaatu jira warreen seera copyright guutanii hojjetaniitu jira. Teknikita irraa ta'u isarraa ta'u fakkeenyaaf ati gadhiiftee sakandii tokko doongeenyi kan haqamu faatu jira. Maaliifi abbichi gurguratee jira. Sirba sana abbichi gurguratee kaampaaniitti gurguratee jira. Jarri irraa bitee jira waan ta'eef kan qoxaattaru kan waa hunda godhu jara waan ta'eef teknik akka jirtutti copyrightidhaan faalamtee jirti waan ta'eef of eeggannoo cimsuu qabdu. Kanumaafuu TikTok irratti copyright jedhanii seerri eegamee haa barreeffamu malee isiin waan barbaadde yoo irratti gadhiiste waan si rakkisu miti. Fakkeenyaaf waan seera saayinsii miidiyaa cabsuun alatti waan barbaadde yoo irratti gadhiifte waan rakkoo qabu. Garuu immoo wanta seera miidiyaa irratti dhorkaate yoo irratti gadhiifte haqnis ni haqaa siis ni qixaaxa waan ta'eef sadarkaa haqichaatti nama oofa jechuudha. Kanumaafuu ani waan manarra geessinii himuu barbaade YouTubein qaba ture. YouTubein koo gara nama 2,000 oliiti kan hin qabu. Binti fi guddoon qabanii business guddoo taatee jirti. Maaliin godhee hubannoon qabu sirba warra gurguddaa kan afaan irratti gadhiisaa ture. Kan 1,400 daawwatamee jira. Kan 1,100 kan daawwatamee jira. Abbichi ammoo amma duraan biyya keenya keessa YouTubein hin jirtu. YouTube warreen qabu kaampaaniidha. Fakkeenyaaf warreen studio gurguddoo qabudha. Studio warri qabu jaraatu qaba ni beekna isinilleedha. Amma reefuu banamtee yeroo inni gadhiisu ani YouTube irratti gadhiisee jira gurguramee jira jechuudha. Fakkeenyaaf sirbi namaa hin gurguramu. Amma nu sagalee haasofnu kana gurguranna ni gurguranna. Sirbi isaa gurguramee jira gara YouTube irratti gadhiisee baay'ee daawwatamee amma takka inni channel banatee irratti gadhiisee yeroo inni irratti gadhiisu kaampaaniin copyright irratti ergite. Ani yoo sirbi kun kan kooti maaliif copyright irratti ergitanii na sirbi kee gurguramee jira jedhanii
ragaa qabaannaan dhiyeessi jennaan nama baay'ee guruppiitu jira waan ta'eef guruppii irratti gadhiisee waraqaa ragaa sirba ibsan ittiin baase balaa wajjin gara kaampaan yuutuubii guugilii yuutuubii kaampaan irratti ergee haala akkasiitiin kasasame jechuudha. Kasasamee nama 12 wayiitu na kasase. Akirarra maal godhanii dhumarra jechuudha. Dhumarra kasasamee ragaa dhiyeeffadhu naan jedhanii ragaan dhiyeessuu hin dandeenye laazimatillee boodara maal godhanii na qixaaxuu eegalan akkaan viidiyoo irratti gadi dhiifne wantoota tokko imeelii koo kana seenuullee booddee gara booddeetti na dhorkame jechuudha. Erga imeela koo seenuu na dhorkan booddee karaa jabaanne akka hojjennu dhaamsa kana dabalachuu barbaada. Galatoomaadha. Yuutuubii keenyallee laayik godhaadha, sheer godhaa. Yaada yoo qabaattanillee jalatti laadhaan isin jaa. Wal jajjabeessuun aadaa keenya waan ta'eef jajjabaadhaadha. Dadhabbii keessan kanaaf rabbiin akka kaffalu abdii qabna. Warreen afaan kana dhageenyillee gara sagantaa afaan amaaraatiin yoo haalli nu hojjete ni hojjenna. Afaan amaaraa kanaan illee hin beeku hanga tokko yaallee dhaggeeffattoonni keenya kan nu jalatti argaman akka yaada kana hubatan jechuudha. Hojjechuun barbaanna. Afaan barbaadanii hojjechuuf ni dandeessu. Kanaafuu wal jajjabeessuu qabna. Yuutuubii keenyallee laayik goonee koomentii jalatti kennaa, sheer godhaa. Aadaa wal gargaarsaa kana cimsinee itti fufuu qabna. Maaliif jabaachuu qabna, wal jajjabeessuu qabna. Maaliif yoo nuti waliin jajjabeessine namni wal jajjabeessu hin jiru. Oromoon durumaa gara laafeessaa aadaa wal gargaarsaa beeka, wal jajjabeessuu beeka. Kanumaafuu wal jajjabeessaa hundumaa'uu wal cinaa dhaabbannee wal guddisuu kanneen isin jaa. Isa hojjeteefis ammoo rabbiin akka firii argamsiisu abdii qabna. Nama baay'ee itti lafaa jira. Lafaatu keessanis rabbi akkasuma deebisu abdii qabna. Wal jajjabeessina guruppii guddaa fa'aa akka nuuf ijaartan abdii qabna. Galatooma. Warreen ammoo yaada qabdan nuufillee barreessuu dandeessu, dawwaluullee danda'u ni danda'ama. Waan nama rakkisu miti. Kanumaafuu wal jajjabeessinee wal cinaa dhaabbannee hanga tokko wal fayyaduu dandeenya. Maaliif namni nama malees hin fayyadamu. Nama malees eenyuyyuu abbaa qabeenyaa fadhillee yoo ta'e yoo namni si gargaaree malee ofin warreen yaada qabdanii fi karaa yuutuubii keenya koomentii jalatti nuuf barreessaa. Warreen yaada qabdanis yaada tokko nuuf kennaadha. Wal jajjabeessuu qabna. Galata guddaa qabdu. Naaf galatoomaa barbaadan isiniin jaa. Wal jajjabeessinaa jabaadhaadhaa hundaafuu rabbiin umurii dheertuu nuuf haa kennu. Waan hojjennu keessatti waan faayidaa qabu rabbiin akka nuuf godhu abdiin qaba. Jajjabaachuu qabdanii guruppii gurguddaa silaa ijaaramee namatti tola. Hanga guruppii 1,000 fa'aa 800 fa'aa isaanii olitti silaa ijaarame bareedaa natti fakkaate. Fakkeenyaaf ammaa naannoon biroo guruppii hanga 2,000 fa'aatti warra ijaarutu jira. 3,000 fa'aatti
erga akkasitti ijaarame booddee yeroo gabaabaa keessatti namni wal fayyadee ofiis wal fayyadan jechuudha. Kanumaafuu guruppii gurguddoo fa'aa ijaarraa jajjabaadhaanis ni ijaa. Warreen asii gaditti argamtan kunis naaf galatooma ulfaadhaadha. YouTube teenya subscribe nu godhaa, like nu godhaa, follow nu godhaa, share nu godhaa. Wal jajjabeessinaa. Uumamiti yeroo bindaaffise lafaatiin teessumtuun lafatti hin haftu. Irra baay'een ijoolleen biyya ormaa keessa ta'anii warreen madbaqaa jaraa keessaa guyyaa gubachaa oolanii yeroo isaatii qabaatanitti warreen hojjetantu baay'ee natti fakkaate. Dadhabbii keessa Rabbi lafatti hin dhiisini. Waaqayyo dadhabbii keessa lafatti hin dhiisini. Lafaatii keessan akkuma isin yaaddanitti akka isin deebisu abdiin qaba. Jajjabaadhaan isin ijaa wal jajjabeessinaa. Galatoomaa galata guddaa qabdu na biraa illee galata galchuu hin dandeenye yoo Rabbi ta'e malee galata akkasii faana biraa qabdanii naaf galatoomaa. Warreen maatii waliif ta'anii kun hundi akkuma aadaa wal gargaarsaa isinitti wal gargaarree isa xiqqaas guddisnee isa guddaa qabuufis ammoo itti daballee wal ceesisnaa. Kanumaafuu jajjabaadhaadha. Wayyuu yaada qabaattan komentii jalatti nuuf barreessaa, nuuf katabaadhaa. Follow nuuf tolchaa, follow nuuf godhaadha. Kanumaafuu jajjabaadhaan isin ijaa. Tamam shawu horoo like godhaa, subscribe godhaa, komentii illee jalatti nuuf tolchaan isin ijaa. Ulfaadhaa. Galatoomaa gadaa bilisummaa isiniif haa ta'u. Erga rifama sagaleen video gaggabaabduu waraabaa jira. Gidduu sagaleen jettee isinitti dhufti rifama. Erga gara booddeetti maal na godhuu eegalanii erga ragaa irratti dhiyeessuu dhabe booddee akkanan waa tokko irratti maxxansine inni nugguramee yeroo nuggura san jalaa bahu paaspoortii duraan qabus naaf fudhachuu didee, email sanas hojjechuu didee, afaanitti wallaalee akka ji'a sadii wayii taatee namni immoo onlaayinii irratti ni daawwata. Baay'ee biizinasa guddaa taate jechuudha. Yeroo isin biizinasa guddaa taatee maal jettu wantichi ji'a lama afur geessu abbaan qabdu boodarra maal godhanii haqamte jechuudha. Ni haqamtee YouTube san gara waggaa afuriitti kan itti fayyadame. Baay'ee itti hojjechaa ture. Achumarraan gara booddeetti haqamtee wanti akkasuma godhe maali waan nama irratti gaddisuu tokko faarraa lamaffaarratti ammoo sirba warra gurguddaa irratti gaddisuudha. Ijoolleen hedduun amma yeroo argu giraabillee gurguddaa warra qabutu jira. Namoonni kun warreen karaa amantiinis gadhiisanillee warreen amma faarsaa ijoolleen Oromoo kiristaanaa jirti faarsaa fa'aa wanta garaagaraa maxxansu. Fakkeenyaaf namoonni faarsaa san seera koopiraayitii guuttatee hojjetu jira. Isa sanatti TikTok irraa fuutee YouTube irratti maxxansitee koopiraayitii ergu. Ijoolleen keenya garuu hin maxxansu malee irra baay'een koopiraayitii san ilaalanii akkasuma hojjechuu ta'a. Fakkeenyaaf jabeessitanii warreen YouTube ofirraa eegan koopiraayitii ofirraa eegaadha. Sirboota warra gurguddaa gadi hin dhiisnaa. Wantoota garaagaraa abbummaan fudhee waan namni hojjete sooshaal miidiyaa irratti abbichi gurguratee jira. Erga abbichi gurguratee kaampaaniin ergarraa bitti inni biyyuu isaa nama hanga daawwatee qofa eeggatee maallaqa irraa fudhachuudha. Kanaaf gurguratee jira waan ta'eef of eeggannoo cimsuun barbaachisaa natti fakkaate. Warreen cheenaala keenya kanaaf haala taatan yuutuubiitiin amma reefuma haaraa banee subscribe godhaa, like godhaa, share godhaadha. Galatoomaadha. Oromoon aadaa wal gargaarsaa qabu waan ta'eef wal gargaarraa. Wal gargaarree bakka guddaallee gahuu dandeenya. Yoo Rabbiin nu laaffisee yoo Rabbiin nu fedhe wal jajjabeessuu qabna waan ta'eef jabeessinee uuma keenya akka hojjennu isin jaa kun dhaamsa. Gaaffii yoo qabaattanis komentii jalatti